Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota. Guyyaadhaa kana Greaten History paartii xumuraa jechuunis paartii jaffaa qabannee dhufnee jirra. Hanga xumuraatti daawwachuudhaan wajjin tura. Akkasuma akkuma beekamu kitaabni history PDF-dhaan argachuun ni ulfaata jechuudha. Kanaaf short note qopheessuudhaan hanga danda'ameen waliif ibsuudhaaf ni yaalli jechuudha. Erga unity kana xumuree booda immoo gaaffilee qormaataaf isin fayyaduu danda'an tokko tokko qabadhee kan dhufu ta'a. Kanaafuu chaanaala kana subscribe gochuudhaan yommuu subscribe gootan mallattoo bilbilaa fuulduraan jiru san tuquudhaan all kan jedhu irra kaa'achuu hin irraanfatinaa. Sababni isaas yommuu viidiyoo haaraa gadhiisu akka hatattamaan isin bira qaqqabu taasisa jechuudha. Kallattimaan yeroo keessan osoo hin gubin barannoo guyyaa har'aatti isin haa dabarsu. Guyyaa har'aa kan qabadhee dhufe The Scramble and Partition of Africa kan jedhudha. Scramble fi Partition kan jedhu kun jecha baay'ee hiikni isaa walitti kalaa'udha jechuudha. Mee jalqaba hiika isaanii ilaalle sana booda bal'inaan ilaalla jechuudha. Scramble jechuun maal jechuudha? Akkasuma Partition jechuun maal jechuudha kan jedhu yommuu ilaallu, Scramble jechuun a rush to acquire territories in Africa. Yommuu Afrikaa kana koloneeffatan warri Awurooppaa jechuudha. Wal dorgommiitu ture. Kanaafuu rush jarjarriidhaan lafa Afrikaa kana maal gochuudha? Acquire gochuu yookiin qabachuu jechuudha. Akkuma jedhe the competition among the great powers to control land in Africa. Wal dorgommii warroota humna guddaa qaban isaanis warra Awurooppaati jechuudha. Lafa Afrikaa kana qabachuudhaaf wal dorgommii isaan taasisaa turaniitu maal jedhama? Scramble jedhama yookiin partition illee ni jedhama jechuudha. Qormaata irra yoo dhufe dogongoruu hin qabnu. Partition jechuun immoo maal jechuudha yommuu ilaallu, actual control of land in Africa. Lafa Afrikaa keessa jiru kana qabachuu jechuudha. Hiikni isaa akkuma jalqaba jedhe walitti kalaa isiniin jedhee jira. The partition and the scramble of Africa in the 19th century were facilitated by two factors. Wantoonni scramble yookiin partition Afrikaa kana akka cimu taasisan facilitate godhan faaktarii lamaanuun jedhu, wantoota lamaanuun jedhu. Isaanis maa inni jalqabaa isa kana jechuudha. The British take over of Egypt. British yookiin Britain jechuudha. Egyptiin qabachuu bara 1882tti. Inni kun faaktarii jalqabaa Scramble of Africa yookiin Partition of Africa itti cimse yookiin facilitate godheedha. Okay. Scramble of Africa kan jedhu kun akkami eegale? Akkami eegale kan jedhu yommuu ilaallu, both Britain and France were attracted with Suez Canal. Briteenii fi France fedhii guddaa horatan Egyptiin qabachuu irratti. Innis Suez Canal kan jedhamutu ture jechuudha. Buufata doonii Canal kan jedhamu fakkiirraa yoo ilaalle, imeejii kanarraa yoo ilaalle caalatti ifanuuf ta'a jechuudha. Suez Canal kan jennuun kunoo isin mul'ata jedhee yaada. Isa kanaadha. Suez Canaliin kana eessatti argama? Egyptiin keessatti argama. Firaansii fi British illee yookiin Britain illee Suez Canalii kana dhuunfachuu barbaadan. Faayidaa inni qabu irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Eurooppii fi warra baha Afrikaa kana kan wal qunnamsiisu buufata doonii Suez Canal as biratti argamu kanaadha jechuudha. Kanaaf isaan lameenuu buufata doonii Suez jedhamu kana qabachuu barbaadan. Isaan lameenuu Egyptiin qabachuudhaaf fedhii guddaa horatan jennee jirra. Okay. And both developed strong economic and strategic interest over Egypt. Fedhii karaa ikonomiitiin akkasuma iddoo istiraatejikii taatee waan taateef Egyptii kana
lameen isaaniiyyuu control gochuu barbaadanii jechuudha. The French constructed canal which was opened in 1869. Lafa kana qabachuu sababa barbaaddeef maal gootee French warri Egyptii kana maal ittiin dhuunfachuu barbaaddeedha jechuudha kun. Maal gootee constructed the canal which was opened in 1869. Buufata doonii Suez jennu kana ijaaruudhaan akkasuma bara 1869tti kan hojii eegale yookiin baname jechuudha. Boodarra immoo maaltu ta'e the British later came to Egypt in the name of securing the Suez Canal. Boodarra warri British maqaa maaliitiin dhufanii in the name of securing Suez Canal. Nageenya yookiin security buufata doonii Suez kana eeguutiin maqaa saniitiin dhufan jechuudha. Haa ta'u malee fedhiin isaanii maal ture? Egyptiin control gochuudha jechuudha. Maqaa buufata doonii kana security isaa eeguutiin Egyptiin humnaan qabachuudhaaf dhufanii jechuudha. Which was valuable waterway between Europe and the Far East. Suez Canalin kun karaa baay'ee faayida qabeessa ture jechuudha. Warra East Africa kanaa fi warra Europe wal qunnamsiisuudhaaf karaa bishaanii isaan itti wal qunnamanidha. Karaa baay'ee valuable ture jechuudha. The British needed the way to India and came to Egypt and remained in Egypt after buying a share of the canal. British karaa Suez Canalii kana barbaaddee turte, kanaafuu gara Egypt dhufuudhaan akkasuma achuma keessatti haftee jechuudha. Maal booda erga sheerii kanaalii kana bitattee booda jechuudha. Sheerii jechuun guututti osoo hin taane hanga ta'e parsantii wayii bituudhaan galiin buufata sanirraa argamu parsantaadhaan addaan qoodamu jechuudha. Kan isiin irraa bittes Egyptian ruler nama yeroo san Egyptiin hoogganaa ture maal ka jedhamu Khedive Ismail Pasha nama jedhamurraa sheerii buufata doonii kanaa bittee jechuudha. Haa ta'u malee bara 1881 keessa Egyptian nationalistiin revolt godhanii jechuudha. Fincila kaasan. Warra Anglo fi French. Anglo French jechuun warra Briteenii fi French yemmuu wal biratti maqaa isaanii amma Anglo French jennaan jechuudha. Angloon kan inni bakka bu'u warra British jechuudha. Anglo French jechuun Briteenii fi France jechuudha. Kanaafuu warri Egyptian nationalistii kun domination yookiin olaantummaa warra Britishii fi warra France isaan irratti taasisaa jiran kana hin barbaanne jechuudha. Kanaafuu fincila kaasanii ni mormanii jechuudha. Britain took the responsibility and crushed the revolt. Fincila kana humna fayyadamuudhaan maal goote Britain ni cabsite jechuudha yookiin ni balleessite. Iddoo maal jedhamutti iddoo Tel Kabir iddoo jedhamutti fincilli kun akka dhuma qabaatu yookiin fincila kana ni balleessite jechuudha Britain. Kanaafuu humni gara Britain deebi'e jechuudha. After the battle waraana kana booda warra fincila kaase kana karaarraa qabaniiran jechuudha. After the battle the joint control over Egypt ended. Warri Egyptii fi warri Briteenii fi warri France kun domination controlling isaan irratti Egyptii irra qabataa turan ni dhaabbatee jechuudha. Kana booda Egyptii harka eenyutti haftee harka Briteenitti haftee jechuudha. Maaliif Briteen humna fayyadamuudhaan warra fincila kaases balleessitee jirti waan ta'eef. Kana booda Briteen maal goote declared Egypt as her own sphere of influence. Egypt influence isii jala akka jirtu declare goote yookiin inni labsite jechuudha. Egypt influence yookiin dhiibbaa isii jalatti akka bultu taasiste jechuudha. Kana booda Britain Egyptiin colonize goote jirti jechuudha karaa biraatiin.
The French disappointed with the Britain takeover of Egypt. French illee Egyptiin barbaadaa turte inni akkuma jalqaba irratti kaasne. Kanaafuu British Egyptiin qabachuu isii kanatti hin aarte yookiin disappointed goote jechuudha. Sana booda rushed to West Africa to acquire territories. Egyptiin qabachuu hin dandeenye, kanaafuu gara West Africa yookiin dhiha Afrikaatti deemuudhaan territory yookiin iddoo bulchiinsaa yookiin lafa adda addaa qabachuudhaaf gara dhiha Afrikaatti jarjaraan deemtee jechuudha. Maaliif yeroo san wal dorgommiitti ture waan ta'eef lafa haaraa qabachuudhaaf wal dorgommiitti ture waan ta'eef kanaaf garasitti deemtee jechuudha. Akkuma jalqaba irra kaasne faaktoriilee lamatu ture jechuudha Scramble of Africa kanaaf. Inni jalqabaa akkuma reefu jenne Britain Egyptiin qabachuu isiiti. Inni lammaffaan immoo isa kanaadha jechuudha. The involvement of two new European powers in the scramble for Africa. Humni Awurooppaa lama Scramble of Africa keessatti hirmaachuu isaaniiti jechuudha. Faaktoriin inni lammaffaa. Humni Awurooppaa lama Scramble of Africa yookiin lafa Afrikaa kana addaan qoqqoodachuu yookiin humnaan control gochuu kana keessatti hirmaatanii jechuudha. Humni Awurooppaa lama isaanis these were King Leopold of Belgium and Germany. King Leopold of Belgium fi Germany kan jedhamanidha jechuudha. Faaktoriileen lamaan Scramble of Africa akka itti cimu yookiin itti fufu taasisan isaan kanneen lameeni jechuudha. Sana booda immoo kan laallumaa inni The Berlin Conference kan jedhamudha jechuudha. Marii Berliin keessatti taasifame bara 1884 hanga 85. Arranged by the Chancellor of Germany Otto von Bismarck. Walga'iin Berlin Conference kun kan arrange godhame nama Otto von Bismarck jedhamuudhaan jechuudha. Namni kun akkuma unification of Germany keessatti ilaalle nama Prussia hoogganaa turedha jechuudha. Chancellor jechuun Prime Minister akka jechuuti. Kanaafuu isatu arrange godhaa ture jechuudha Berlin Conference kana. The conference faaktoriileen amma lameen ilaalle kunniin Scramble of Africa kana wanta facilitate gochaa turanidha jechuudha. Yookiin Afrikaa kana humnaan qabachuu yookiin control gochuu kana wanta cimsaa turan faaktorii isaan lameen kana jechuudha. Kana boodaadha Scramble of African kan itti cime. Ittaansee kan laallu gabaabinaan The Berlin Conference kan jedhamu kana jechuudha. Konferensii yoyitu taasifame Berliin keessatti bara 1884 hanga 85 jechuudha. Mariin yookiin konferensiin kun kan arrange godhamaa ture nama Germany hoogganu Chancellor jechuun Prime Minister jechuudha karaa biraatiin. Nama Otto von Bismarck jedhamuun arrange godhamaa ture jechuudha. Konferensii kana irratti warri Awurooppaa walitti bu'iinsi osoo hin uumamin akkamitti Afrikaa akka koloneeffachuu danda'an kan karaa saaqee ture jechuudha. Akka osoo walitti bu'iinsa tokkoon uumin ardii Afrikaa kana addaan qoqqoodachuu yookiin koloneeffachuu jechuudha. In fact, European fought nowhere in Africa. Warri Awurooppaa kun yommuu biyya Afrikaa kana addaan qoqqoodanitti yookiin yommuu scramble kana gaggeessan irratti iddoo tokkotti iyyuu walitti bu'iinsa hin gaggeessineen hin jedha. Haa ta'u malee yeroo tokko walitti bu'uudhaaf dhihaatanii ture jechuudha. Innis eessatti walitti hin buune garuu walitti bu'uudhaaf dhihaatanii turan. Innis iddoo Suudaan Faashodaa jedhamutti jechuudha.
Hence the Fashoda incident in 1899 were interests of Britain and France. Akkuma Biriiteenii fi Firaansii lameeniyyuu iddoo Faashoodaa jedhamu kana qabachuudhaaf fedhii waan qabaniif walitti bu'uudhaaf dhiyaatanii turan jechuudha. Haa ta'u malee waraana walirratti hin banneedha ta'uu isaa hubannaa jechuudha. Kanaaf gabaabumatti walgahiin yookiin konferensiin Berliin keessatti gaggeeffame kun warri humnoonni Afrikaa kun osoo walitti bu'iinsa tokko iyyuu hin uumin Afrikaa kana akkamitti akka koloneeffataniif karaa kan isaaniif saaqe ture jechuudha. Itti aansee kan laallu the process of colonial occupation of Africa kan jedhudha. Adeemsa koloniin Afrikaa keessatti gaggeeffamaa ture yookiin adeemsa akkamii keessa ture dabreeti kan Afrikaan koloneeffamuu dandeetti kan jedhu yommuu laallu. European colonial occupation of Africa was preceded by other activity. Also, osoo Afrikaa koloneeffachuu hin eegalin dura jechuudha. Warri Awurooppaa kun activity yookiin gochaa kana dura raawwataa turetu jira jechuudha. Kan kolonii kanaaf karaa bane. Innis maa inni the whole process should start with exploration. Exploration jechuudha wanti kun hunduu kan ittiin eegale. Osoo koloniin eegalin gocha raawwataa turetu jira jennee jirra osoo koloniin hin jalqabin dura. Innis maa inni exploration jechuudha. Exploration jechuun iddoo beekamaa qaraan ture tokko keessa deemuudhaan explore gochuu jechuudha. Okay, a number of explorers came to Africa. Most of them were sponsored by and served their governments. Explorer yookiin namoonni exploration kana gaggeessan jechuudha. Kan gara Afrikaatti dhufan mootummaadhaan sponsor godhamuudhaan jechuudha. Mootummaadhaan deeggaramuudhaan akkasuma mootummaa isaanii tajaajiluudhaan gara Afrikaatti kan dhufanidha jechuudha. Some other like French explorer René Caille were self-sponsored and came to Africa for curiosity and through scientific mission. Haa ta'u malee namni René Caille jedhamu kun French exploreridha jechuudha. Kan inni dhufe mootummaadhaan deeggaramee osoo hin taane self-sponsored ofiif gargaaruudhaan gara Afrikaatti dhufe. Innis kan dhufeef through scientific mission. Waa'ee saayintifikii qorannaa gaggeessuudha kan dhufedha jechuudha. Isaan kuuwwan garuu kan dhufan maaliifi mootummaa isaanii tajaajiluudhaaf jechuudha. Wanta Afrikaa keessatti argamu wanti haaraa yoo jiraate mootummaa isaaniitiif report ni godhu. Sana booda iddoo sana dhufanii ni koloneeffatu jechuudha humna isaanii fayyadamuudhaan. Namoota Afrikaa kan explore gochuudhaaf dhufan keessaa maqaan isaanii muraasni isaan asitti tarreeffame kanaadha jechuudha. Okay, exploration erga xumuramee booda the explorers were followed by missionaries who besides preaching the African has been sending valuable information. Explorerii booda warroonni dhufan warra missionariitu boodaan dhufee jechuudha. Warri missionarii kun preach gochuu yookiin sabbakuudhaan alattillee maal gochaa turanii informationa baay'ee faayidaa qabu ergaa turanii jechuudha warra European governmentii kanaaf. Informationni kun which were used by European government and companies. Warra mootummoota Awurooppaatii fi kaampaanii achi keessa jiraniin kan itti fayyadamamaa turedha jechuudha. Maa inni warri as dhufe kun maal godha? Informationa wayii isaaniif erga jechuudha. Iddoo investmentiidhaaf baay'ee mijataa tokko ta'e yoo argan governmentii achi jiruuf report ni godhu.
sana booda as dhufanii iddoo sana humnaanis ta'uu danda'a karaa biraatiin ni koloneeffatu jechuudha. Then comes the private companies seeking profit in Africa. Warri kaampaanii Awurooppaa keessatti argamu kunniin profit yookiin bu'aa argachuudhaaf gara Afrikaatti ni dhufanii jechuudha. Erga information argatanii booda. One of the best examples was the Rubatino Shipping Company. Akka fakkeenyaatti Rubatino Shipping Company isa jedhamu fudhatee yommuu ilaallu an Italian private company dha jechuudha inni kun. That had bought Asab from local governments. Asabin yookiin buufata dooniiti jechuudha. Mootummoota naannoo irraa bitee sana booda sold it to the Italian government. Gara mootummaa Itaaliitti kan gurgurate jechuudha. The port of Asab was the first foothold of Italian in East Africa. Warri Itaaliyaa kun jalqaba kan East Africa keessa ittiin scramble gochuu kan eegalan Asabin fayyadamuudhaan jechuudha. Maaliifi private company kun maal godhee jalqaba irratti Asabin ni bitee sana booda mootummaa Itaaliyaatti gurgurate jechuudha. Sana booda buufanni doonii Asab kun kan mootummaa Itaaliiti jechuudha. Buufata doonii sana fayyadamuudhaan warra East Africa kana koloneeffachuu ni danda'a jechuudha karaa biraatiin. Haala kanaan adeemsa kana fakkaatu keessa dabruudhaan jechuudha kan koloniin Afrikaa keessatti kan eegale. Finally the colonial governments came to Africa mostly by force of arms. Boodarra immoo warri Afrikaa koloneeffachuu barbaadan kun humna waraanaa fayyadamuudhaan jechuudha kan kolonii isaanii Afrikaa keessatti eegalan. Inni biraa colonial administration jechuudha. Akkamitti akka warra Afrikaa kana erga koloneeffatanii booda haala kamiin bulchaa turanii kan jedhu yommuu ilaallu bara 1914tti ardiin Afrikaa biyyi Afrikaa keessa jirtu kamiyyuu koloneeffatamtee turte jechuudha. With exception of Ethiopia and Liberia. Biyyi Afrikaa keessan koloneeffatamee yoo jiraatte Itoophiyaa fi Liberia qofaadha jechuudha. Itoophiyaan maaliif koloneeffatamee yoo jenne Victory Adwaa irratti argatte yookiin injifannoo isiin Adwaa irratti argatteedha jechuudha. Warra isii koloneeffachuudhaaf dhufe waliin ta'uudhaan ofirraa sababa deebisteef jechuudha. Liberiyaan immoo USA'dhaan kan gargaaramte ture jechuudha. Protected by America. Americaatu isii irraa tiksaa ture jechuudha warri isii koloneeffachuudhaaf dhufe. Warri Awurooppaa kun Afrikaa kan koloneeffatan kan inni guddaan mainly through military conquest. Humna waraanaa fayyadamuudhaan kan koloneeffataa turanidha jechuudha. And sometimes through treaty of protection. Yeroo tokko tokko immoo waliigaltee maqaa maaliitiin maqaa isin tiksina jechuudhaan waliigaltee kana kan taasisan isin tiksina jechuudhaan waliigaltee erga taasisanii booda karaa saniinis koloneeffataa turanii jechuudha. Warri Awurooppaa kun erga Afrikaa koloneeffataa turanii haala kamiin bulchaa turan kan jedhu yommuu ilaallu they introduced two opposing form of colonial administration. Karaa garaagaraa lama kan administration kan ittiin gaggeessaa turantu jechuudha. Innis indirect rule fi direct rule, kallattii fi alkallattiidhaan administration kana gaggeessaa turan. Indirect rule yookiin alkallattii kan jennu kun eenyuun gaggeeffamaa ture? Britain. Briteentu fayyadamaa ture jechuudha mala kana. Innis inni administrating Africans through African traditional chiefs. Warri naannootti jechuudha chiefin kunniin Afrikaa keessatti traditionally warra naannoo isaanii bulchaa turan kunniin fayyadamuudhaan akka ejentiitti maaliif dalaganii Ijiptiif dalaganii jechuudha. Ijipti kallattiidhaan naannoo san kan bulchitu osoo hin taane namuma qara naannoo san bulchaa ture akka isaaniif dalagu taasisuudhaan jechuudha. Kun maal inni jedhama? Alkallattiidhaan
iddoo bulchuu san barbaadan sana bulchuu jedhama jechuudha. Inni lammaffaan immoo direct rule kallattimaan bulchuu jechuudha. Innis the most of European colonizers, especially the French, used this method of administration. Warri Awurooppaa colonizerin yookiin kolonifattoonni Awurooppaa kunniin karaa kana fayyadaman jechuudha baay'een isaanii. Keessattuu French jechuudha. French meetidii yookiin mala kana fayyadamaa turte jechuudha. Malli kun maal inni jennee yommuu ilaallu the administration should be carried out directly from Paris. Paris magaalaa guddoo French jechuudha. French yommuu mana kana fayyadamtu bulchiinsi kan gaggeeffamu kallattimaan magaalaa guddoo Paris irraa jechuudha. Kana jechuun French kallattimaan iddoo koloneeffatte sana bulchitii jechuudha karaa biraatiin. Warri Afrikaa isii jalatti bulsuun illee akka French citizenitti ilaalamaa jechuudha yookiin akka lammii Frenchitti ilaalamaa jechuudha. Kanaafuu guyyaa har'aatiif kan qabadee dhufe isa kana fakkaata. Yeroo itti aanu immoo kan laallu practice questionidha jechuudha. Unity kana xumurree jirra. Kanaafuu gaafilee qormaataa unity kana keessaa bahuu danda'an akkasuma shaakalaaf isin fayyadan qabadee dhufe jechuudha. Kan isin irraa eegamu immoo chaanaala kana subscribe gochuu akkasuma hiriyoota keessaniif share gochuudha jechuudha. Hanga xumuraatti waan daawwattaniif galatooma.